السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردتو ذلك وجمتو تكيه قال جرجرتو بكر سنجرتو هند نجين ربي إن دمهم قبلنا أجراتو سنجرتو هذا اللي دبي فجرة هذا اللي دبي فجرة يوك أري وجلا يوك أري وبلا وراهن لا بني كافي جمال ترى ماما كواتو جرا بدالي ماما خالي بدهم بيكو أسمع إيكو من الراتها سنجرتو amallee deebitee gadi baatee dubbatteetti jechaadha. Gadi baatee dubbatteetti bichaan beeku subhaanallah namoonni baay'ee keessaanis dhuftanii miidiyaa irratti illee karaa koomentiitiin namoonni baay'ee yaada keessa kennatanii jirtanii bakka ati maaliif akkana gootaa ati nama akkanaati adaa nu dura bara akkanaaf sin beennu akkamitti akkana taate akkana baddee namoonni baay'ee kanaan jettan jirtan yaa obboleettii osoo hin hubatiin hin gubatinii waan jedhamutu jira jechaadha. Osoo hin hubanne waan wayii murteessina. Ana keessa kiyya rabbitu na beeka jechaadha. Keessa kiyya isinillee namaan dhabdan na beekuus dhabdanis ana rabbiin kiyyaa fi ana walitti hin beekne. Yoo akkana oginnaan xiqqeeffattee kaatee raatte dhugaa isinillee haa baatu dhugaan kiyyallee haa ba'u. Du'aa inni godhaas hin jedha sumaanu. Birrii siif galchiti abboleettii ammallee akkama kaleessa si jedha sin jedha. Si galtee? Siif galchisiisee jira. An osoo birrii kan kee sumunii shanii si galtee sumunii shanii osoo irraa taftee raatteeti awwaata akka sana gadi bahee dubbadhu jechaadha. Si galtee kanaafi yaa obboleettii narraa gadi bu'i. Narraa gadi bu'i. Yoo rabbii sodaatu taate narraa gadi bu'i. Ammaa booda viidiyoo irratti hojjetin. Si himeya si galee narraa gadi bu'i ani hin barbaadu. Yoo ammootiyyuu dhugaa qabaatteetiin hin jette si galtee kakatta hin kakatta akka kadhu kana hin kakatta si galtee dhugaa qabaatte yoo dhuguma uffata kabajaa kana yoo rabbiif jecha uffattee jiraatte ni kakattaa jechuudha. Akkana qal'iti waa wal dhibnu miti waliin dhibnu karra isin gadi baatee dubbachuu jirtu kana. Kanaafi an dhimmoo kiyya dhimmoodhaan kan walii haasofnuuf kan walii haasofnu isinillee mul'atti an bireetti kennee isii ergeeraaf naan jette sanillee dhimmoo walii haasofnu. Dhimmoo kiyya ji'a keessa yeroo 2-3 qayyara maal jennaan bakka hin jijjiira jechaadha. Lakkoofsi baay'ee lakkoofsa haroonni waan narra gaggalee wanni jedhanii jijjiira. Sinii galtee kanaafi hatta sanuyyuu dhiisee yeroo tokko bilbilli kiyya anka bilbila kiyyaa beeka. Isa kana isin himu jira jechaadha. An fakkii namni tokko walii dawwaluu dhabnee namni sunis na dawwaluu dhabee anis dawwaluu dhabee akkasitti wanni hidhatee gaduma deemee booda akkani ta'eyyuu keessaa dhaba jechaadha. Isin galtee akkasi keessaa bada. Yoo meebi sarchi godhee maal jedhee argadhe malee namoota baay'ee akkas kadhameeru jira. Hatta namoota itti hajjabiyyuu jechaadha. Isin galtee kanaa wanti beekuu qabdanii itti aansee ammootiyyuu isii tana biloo godhee ture. Mataan nyaatee nakuu isin jedhe san biloo godhee ture. Garuu ammoo yoo laalu warroota biloo godhan keessa hin jirtu. Akkam akka taate rabbii isii haa beeku. Ani hin beeku jechaadha garama akkasiin goote. Innaa akkasii miidhagtii saniinis lakkoofsa kunu qaata waan ta'eef lakkoofsa yeroo waan jijjiiru immoo akkasi adda banne. Garuu ammootiyyuu miidiyaa kanarraa dhimma arga. Miidhagtii san jechaadha. Miidiyaa kanarraa dhimma arga. Tiktok irratti dhimma arga. Dubbisee illee hin beeku. Rabbii jedhii hin dubbatin. Si kadhadhaa si galee amma ammootii maaliif yoo jette yookiin naan dhugaa kiyya dhossuuf taatii kanaafi jettee waan dubbattu miti abadan jechaadha. Si galtee dhugaa waan ka'an ofirraa baasee jira si jira. Dhuma deebiitan sitti si yaa galu dhiisoo naan galchu. Wanti maatii kiyya hin himini maatii kiyya hin beeksisini sin jechuu jiruufi maaliif yoo jette maatiin kiyya sirraa liqeeffachuu sanuu hin beekan quba hin qaban. Si galtee quba hin qaban kanaafiyyuu gadi baate itti hin dubbatin maatii kiyyatti yoo hin dhageetta taate yoo dhuguma uffata niqaaba hunnaan uffata kabajaa kan yoo dhuguma rabbiif jecha waa uffatteetu taate gadi baate maatii keetti hin dubbatin asii mee jira. Osoo maatii kee miidiyaa kana fayyadama ta'aniiti ani hin dubbadhu gadi bahee. Si galtee kanaafi isaan dhiisii yookiin warroonni na beekan warroonni achi asiitu warroonni hiriyoonni kiyya maal kunniinuu maal akkanaan jedhaa jiran keessaan
Ana rabbi kee tolu beeka garuu ammoo takka ol baatee dubbattee mi'ati. Anarraa hin baane wanti kun simarraan ka'ee jalqabarraa. Garuu haga dhugaa kiyya baatutti anillee dubbatti hin deemu. Si dhiisuun ani jettee jirtaa miti anillee dubbatti hin deemu iyyuu. Kana beeki. Si galtee kana beekuun sirra jiraata. Innaa akkasii hatta an lammaffaallee haa kasaaru yookiin naa mucattiin sanuu soqee maal jedheeti si galtee jirta keessiin beeka yoo kanaa deebiftu bakka wanni jedheeti haala sanii meebii yoo riisitiin gargaarta riisitiin waa'ee riisitii aseessa dubbatteerta jechaadha. Dhuguma yoo dhugaan galchitee raatti riisitii san natti erginaan jette. Rabbi si haa qajeelchu afaan biraallee siin jedhu si galtee. Mee ammaa mucattiisu yoo akka tasaa riisitii yoo biraa qabaatte hin dubbisa hin gaafadha. Afaanii gatiin kafalu waan ta'eef hin gaafadha. Yoo akka tasaa kun waa waggaa gahuu ga'e meebii yoo bilbila isii keessa waan jiru taate hin gaafadha jechaadha. Kasanii akkasi. Kanaaf maatii kiyya hin himin. Abada maatii kiyya hin beessin. Ansiimee jira maatii kiyya hin beessin. Yoo diigoo kennaaf deemaa jiraatte malee maatii kiyya hin beessin. Maatii kiyya waan kana beekuu qaban. Dhugaa kan kee dhoksuuf miti. Ati wanti beekuu qabdu dhugaa kan kee dhoksuuf miti. Si galtee dhugaa kan kee dhoksuuf miti. Wanti ati beekuu qabdu. Garuu ammootiyyuu sirraa liqeeffachuu sanuu maatii kee hin beekan. Kanaaf maatii kee dhoksiisi jechuun jira. Si galtee akkasi. Kana yoo sin jedha si gahaa yoo dhugama birriin takkattiin birrii kan kee waan na bira gahee hin qabu. An birrii kan kee ati na dhigta tokkollee hin jiru naan jettee turte. Birrii ati na deebite tokkollee hin jiru. Yoo gara biraa gorsiifte ani hin beeku naan jettee turte mi kakadhu. Gadi bahiitii kakadhu. Yoo dhugama ati nama rabbitti amane musliima nama rabbitti amane yoo taate si galtee yoo taate gadi bahiitii kakadhu. Si galtee wallaahi billaahi tallaahi birri ati natti ergite wayiitu hin jiru. An birri ati natti ergite wayiitu hin agarre jedhiitii kakadhu. Si galtee garuu an nama hin jaalladha malee nama nuun yeroo san si amana. Yeroo san si amana. Horuma si taaluftu lammaffaa siif kafala. Yoo takka zeetii kakattee jechaadha. Tanaan durattuu wantummaan bilooksii godheefu ati deebitee kakachuu waan dhabdeefi. Kakachuu diddeeti. Si galtee kakachuu waan diddeef an bilookii godhe malee silaa bilookii gochuun hin turre jechaadha. Bilookii gochuuf hin barbaanne ture. Garuu ati kakachuu didde. Kakadhu gadi bahiitii kakadhu. Kakattu malee wal hin dhiifu. Maqaa keenya balleessitee ati illee waan si dhiisu takka illee hin qabu jechaadha. Ani ifatti dhugama akka tanaan dura akkana hin turre. Atuu tanaan dura akkana hin turre nama gaarii turte nama amanamtuu nama akkaan bakka rabbiin sodaatu turte. Garuu ammootii maal akka taate ani hin beeku. Dhugaa rabbi baay'een tokko bakka na jijjiiramte jechaadha. Innaa kanaaf yoo haala siin jedhe si gahaa gadi baatee kakattu malee waan akka hin dubbatin siin jedhee jira. Isin mootii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warroonni keessaanis dhuftanii asirratti illee bakka akka malee taatanii namoonni jechuun jirtan kuni akkuma dura isin jedhe osoo hin hubatiin hin gubatiin waan jedhamu tokkotu jira isin jedhe miti akkuma san isin galtee waan wayii osoo hin barre osoo dhugaa jirtu dhugaa bakka jirtu osoo hin barre waan hin taane barreessina. Komentiin badaadha si kennitanillee boru yookiin akka isaa qixaaxamtu ta'uu danda'a. Isin galtee of eeggannoo godhaa. Innaa akkasii rabbiin abbaa dhugaa rabbitu beeka. Dhugaa kiyyallee rabbi haa baasu. Yoo dhuguma dhugaa qabatte dhugaa isillee rabbi haa baasu. Kana du'aa nuuf godhaa isin jiru. Kana du'aa nuuf godhaa isin jedha. Dhugaa rabbii. Innaa akkasii ana maabur ilma viidiyoo kana yoo hojjechaan baay'ee tokko na jibbiseera ilmayyuu. Ilmayyuu na jibbiseera dhugaa rabbii. Waan akkanaatu gadi bahee haasa'u natti tolee hin jiru abadan jechaadha. Amma isin gadi baatee maqaa kana balleessitee kaatee yookiin maal jedhaa dhiise malee lakkoofsi yookiin ijoollee irraallee soqadhe maal jedhe inuma argadha. Inuma argadha jechaadha. Garuu ammooti inuu hin barbaanne. Asumarra akkuma isin gadi baatee maqaa kana balleessu jirtu kan asumarra gadi bahee haayilee dhugaa kee dubbadhee dhugaa kee gadi baafadhe jedheeti jechaadha. Isin galtee kanaaf malee asirratti gadi baheetu dubbachuun maal jechuudha ani natti hin tolu. Natti toleetu jiru abadan. Tola fi kabajamtoota kiyya yoo hagana jedhee hin ga'a.
viidiyoolee baay'ee tokko isin dheerate waan ta'eef dhiifamallee narraa ta'a isin jedha. Akkasii warroonni keessaa dhuftanii wantoota babbadaa dubbachuu jirtanii osoo dhugaa gara jirtu hin argine afaan badaa hin dubbatinaa. Wanti badaa afaan keessanii akka hin baane isin jedha. Maal jennaan wantoota dhabaaressan kana yaada afinnaan sammuu keessatti yaada badaa natti yaadda kana dhugaa hin qabu osoo hin bar dhugaa eessa akka jirtu osoo hin bar yoo wantoota akkana hojjanii meebii durana itti qixaatamuu dandeetta wanta taateef wanta hamaa hin barreessinaa isin jedha. Du'aayii nu godha. Anaafis illee du'aayii nu godha. Yoo dhuguma dhugaa qabaatti akka dhugaa isinillee bahu jechaadha. Inni akkasii nagaan naaf jiraadha. Nageenya rabbiidha isin bira haa jiraatu isin jedha. Hamma yeroo biraa walitti deebinutti fayyaa ta'a isin jedha jecha.